Amerikan bara bulchiinsa dargii fi bara bulchiinsa bilisiginnaa qoqqobbii Itoophiyaa irraa keetem waraana keessatti gita koloneelummaa qabuun dursaa dargii koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam Waldee fi dursaa bilisiginnaa koloneel Abiyyi Ahmad Ali jechuudha. Gocha suukaneessaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuuf yeroon mootummoonni Afrikaa ejjennoo tokkoon dhaabbatan amma barruu Profeesar Alex Diwaal miidiyaa warra qaaxarootaa Aljaziiraan irratti barreessedha. Abiyyi Ahmad warraaqsa uummata Oromootiin aangootti baheem dargaggoota aangootti isaan fidan kun qabsoo hidhannootti dabalamanii jiru kuwwan ammootu mana hidhaa seenanii jiru jedhem seeneetarri Ameerikaa seeneetar Chris Konsim utubaan nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa Oromiyaan qaama hargansuu gaanfa Afrikaatiin jechoota ji'oota kurnan darban dachii gaanfa Afrikaa irratti dhagahamaa turanidha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun torbaanin qabxiilee ciccima mal'achuun kan isin biraan gahum midhoo tibbanaatiin qophii milluu har'aa qindeeffanne keessatti dhiibbaa qoqqobbiin Ameerikaa diinagdee Itoophiyaa irratti qabuuf waamicha Alex Diwaal Afrikaanotaaf taasise ilaallaa. Ansiraa sabaaf gama ogummaa kaameraatiin Abdii Jamaaltu nafaana jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Hoogganaan dargii Mangistuu Hayilamaariyaamii fi hoogganaan bilisiginnaa Abiyyi Ahmad Ali geggeessitoota gochaa fi amalaan wal fakkaatan kan afaan qawweetiin dhuma jaarraa 20ffaa fi jalqabaa jaarraa 21ffaa keessa Itoophiyaa dhiitanii bulchanidha jedhamuun beekamu. Bulchiinsi feewudaalizimii Haayile Sillaasee fi bulchiinsi mootummaa misoomawaa Mallas Zeenaawii Itoophiyaanota cunqursuun beekamanis garaagarummaa amalaa fi gochaa qabu. Dargiin waggaa 17 Itoophiyaa raasee taa'aa dhaabbii dhoowwus Abiyyi Ahmad waan Mangistuu Hayilamaariyaam Waldeem ganna 17 keessatti Itoophiyaa godheem ganna 3 keessatti dargaggoota nyaatee fixeem. Waraana keessatti isaan lamaanuu gita koloneelummaa qabu. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamii fi koloneel Abiyyi Ahmad Aliitiim. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam Itoophiyaan haala listu yoo jedhum koloneel Abiyyi Ahmad ammoo Itoophiyaan haa badhaatu jedham. Garuu raawwiin isaanii faallaa dhaadannoo isaaniitiin bara geggeessummaa koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamis ta'em bara hoogganummaa koloneel Abiyyi Ahmad Itoophiyaan lalistes ta'en Itoophiyaa badhaate hin arginem. Lammiiwwan Itoophiyaa kan argan dhumaatiin yakka waraanaam saamicha gudeeddii sarbamuu birmaddummaa biyyaam dhabamuu bilisummaa cufachuu daandii qabsoo karaa nagaam hidhamuu leellistoota dimokiraasii ajjeefamuu dhaadhessitoota haqaam hiyyummaa kufaatii dinagdee caccabiinsa dippiloomaasii qoqqobbii fi komii uummata addunyaa qofa kan galmee seenaa isaanii irraa mul'atus isuma kanaam. Koloneelonni lamaanuu yeroo gara aangootti dhufan biyyoota dhihaatiin yoo faarfaman waraana qabsaa'ota Oromoof Tigree irratti bananiin komatamanii jiru. Lolichaan dhumaatii guddaa hordofsiisanii Itoophiyaa biyya lammii isii beelaan adabdu maqaa jedhu Itoophiyaa gonfachiisanii jiru. Beela akka meeshaa waraanaatti dhimma kan itti bahe koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam yoo ta'u gudeeddii fi saamicha akka rasaasaatti kan itti fayyadame ammoo koloneel Abiyyi Ahmad Aliitiim. Tajaajila hawaasummaa keessatti
ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፕሬዝዳንቲ ተውን ኢትዮጵያ ቡልቼም ኮሎኔል አብይ አህመድ አሞም ሚኒስቴር ሙሜ ተውን ኢትዮጵያ ኢቴ ቡልቻ ጅራም መንግስቱን አዋልቸ ፊውዳሊዝም እረቲም ሶሻሊዝም ኢጃረዮ ጀዱም አብይ አህመድ አሊ አዋልቸ ኤኝማ ሰቦታ እረቲም ኢትዮጵያ ብልጽጎምስና ጀዳም እሳን ለቹ ኤኝማ ሰቦታ ጨንቁርሶን ኤኝማ ኢትዮጵያ ለልሶም ከሰቱ ኤኝማን ኦሮሞም ዲና ስርነ ኢሳን ሆገንኒ አከተ እቲ ለለበማም ቀብሶ ታስፈሜን ደርጊን ኩፌም አደዋዊን ወጎተ ድግደሚ ቶርበ ኢትዮጵያ ቡልቹስ ኦሮሞን ነጋፊ ተስገቢ ዋን አርገነፍ አደዋዊስ ቦቀሰም ኦቶማን ነጋፊ ተስገቢ ጋንፋ አፍሪካም ኦሮሚያዳም ኦሮሚያን ቃማ ሀርገልሱ ጋንፋ አፍሪካቲም ኢትዮጵያ ከሰትም ኡመኒ ኦሮሞ ኦቶባ ነገኛ ቆፎ ኦሶ ሂንታኔም ኦቶባ ጅራቾፍ ደቦ ኢትዮጵያቲም ኦሮሞን ኢትዮጵያ መለ ጅራቾፍ ሁምናፍ ቀበኛ ቀባቶስ ኢትዮጵያኖኒ ኦሮሞታን አለ ጅራቾፍ ሁምነስ ቀበኛ ሂንቀበን ጀደሜ ዱባ ተማም ኦሮሞን ነገኛ ቀባናን ኢትዮጵያን ነገኛ ቀብዲም ኦሮሞን ዲባምናን ኢትዮጵያ ቱ ዲባማም ኢትዮጵያን ራፈምናን ጋንፋ አፍሪካቱ ራፈማ ጀቾን ጀደን ጂኦታ ኩርናን ደርበን ከሰቲም ሰሚ ጋንፋ አፍሪካ ራቲ ደጋሃማቲ ቱራኒም አማስ ደጋሃማቲ ጅሮም ዳይሬክተር ኦላንቶን ኦላ ዮካን ኦሮሞ ሌጋሲ ሊደርሺፕ አቮካሲ አሶሲዬሽን አደሴና ጅንጅሞ ጋንፋ አፍሪካ ከሰት ኢቤን ኦሮሞ ዮሂን ወልዳነሚኒም ነጋፊ ተስገቢን ቦሂን ደንደኡ ጀቾን አዱኛን ሰገሌ ኦሮሞቲፍ አካ ጉረ ከነቱ ያምቻ ታስስቴቲ ጅርቴም ቀብሶ ስርነ ድዳ ጭንቁርሳም አፋን ቀዌቲፊ ከራ ቀብሶ ከራ ነጋቲን ኦሮሞን ታስሴን ስርኒ ለማሰዲ ኩፌ ጅራም ታውስ ኦሮሞን ሰዲኒቱ አባታው ሄንደንደኛም ስርናም ፊውዳሊዝምን ስርነ ኢብደ ወራክሳ ደርግን ከንሰደፋ ሞቱም ስርና አደዋዊችም እንጅፈኖ ቀብሶ ኦሮሞ ከንሳሜ ሎቴ ገልቶታፊ እርገምቶታ ስርና ኩፌቲም ቀብሶን ከራ ነገያም ጀልቀበ ጃራ ድግደሚ ተኮፋ ጀዋር ስራጅ ሙሐመድን ዶፈሙን ኢትዮጵያ ከሰት ሪፎርሚ ሲያሳ አርገምሲሴም ከንሳመሜ ሁምኖታ ስርና አደዋዊ ከሰትም ኦሮሞ አጄሳ ጣና ቱራኒኒም ዳሎኒ ሪፎርሚ ሲያሳ ፍደም ወንበደም ሽፍታም ሸኔም አባ ቶርቤ ጀደሜ አጄፈማም ብኔንሳ ኛችፈማም ታቴወን ወጎት ሰደንደርበን ስርና አብይ አህመድ በዳፈማ ኖቤሊ ነገኛ በረኩ ማለማፍ ቁደሰገሊቲም ሆገና ወራና ወሊኒ በረኩ ማለማፍ ድግደማቲም ኤርጋ ድል በተደርበም አሜሪካን ዶርካ ፊዛፊ ዲነግዲ አንጎት ኢትዮጵያ ኤርትራ ረከተም ኮሬን ሀሪዶ አላ ሴኔተሮታ አሜሪካም ከሚሰደርበ ሆኮራ ሲያሳ ኢትዮጵያ ዴቢ ኢማማታ አላ አሜሪካ ረቲ mari'ataniiti jiroom waltajjii muddama siyaasaa Itoophiyaaf deebii imaammata alaa USA kanaan ministeera dhimma alaa USA'tiin bakka bu'aan hoogganaa yeroo fi biiroo dhimma Afrikaa Rooberti Gudeenik fi gargaartuun bulchiinsa deeggarsa namoomaa Ameerikaa USAID Sarah Charles gabaasa dhiyeessaniiti jiroom yaa'ii seeneetii Ameerikaa kana irratti dhugaan armaan olitti dubbanneem seeneetara Ameerikaa Charles Konsin dubbatameeti jiram warraaqsi fincila ummataa qeerroon hoogganame Abiy Ahmad gara aangootti fidem Oromiyaa irraa ka'ee ture jedhem amma garuu qeerroon hedduun hidhamanii kanneen afan qawwee kaasuun qabsoo hidhannootti dabalamanii jiru jechuun dubbatem dhugaan ummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti beekus isa kanaam cufachuu qabsoo karaa nagayaafim hidhamuu hooggantoota qabsoo karaa nagayaa hordofeem dirreen hidhannoo bal'attee jirtim Itoophiyaa hunda keessatti dhukaasatu dhagahamaam walitti qabaan yaa'ii kana Mr. Menendez Itoophiyaatti bulchiinsa abbaa irree ganna dheeraa boodam muummee ministeera Abiy Ahmad ce'umsa dimokiraasii Itoophiyaatti fida jedhameem abdatameem amma waadaa ce'umsa dimokiraasii ni fida jedhameem nyaatuun dirree siyaasaa dhiphisem hooggantoota paartilee siyaasaa hidhuu itti fufee jira jechuun waan siyaasaan baranee Abiy Ahmad Ali Itoophiyaa godhaa jiru himem dirreen siyaasaa qeerroof Jawaar Muhammad akkasumas ummata Oromootiin bal'atee Abiy Ahmadin cufamem Jawaar Siraaj Muhammad mana hidhaa keessa taa'em abdii qaamolee haqaa irraa kutachuun beellamni mana murtii waggaa lamaa olitti noof haa qabu jechuun mana murtii gaafataatii jiraam
Itoophiyaan biyya ajaja mana murtii hin kabajne jedhamteen qeeqamtus qaamolee haqaa kan jedhan poolisiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo manni murtii bilisa jedheen achi buutee nadhii gammadaa fa'aa taasisaatii jira. Waashingten hooggantoota siyaasaa fi waraana Itoophiyaa fi Eertiraan yakka waraanaa raawwatan irratti dhorkaa fiizaa yoo dabarsitu deeggarsa namoomaatii dhala qoqqobbii diinagdees buufteetii jirti. Finfinneen kun walabummaa biyyaa sarbuudha jechuun deebii kennaatii jirti. Walgahicha Seeneetii Ameerikaa kanarratti Seeneetarri biroo James Ellroy Rish jedhamuun shora dhukkubni koronaa vaayirasii gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa keessatti taphateen erga kaasee booda yaaddoo waraanaa qofa osoo hin taane ce'umsi diinagdeef dimokiraasii akka uummattoonni Itoophiyaa barbaadanii miti walitti bu'iinsi naannoo Benishaangul Gumuz naannoo Oromiyaa fi Amaaraa yaaddoo biraati jedhe. Rakkoon kun ammoo filannoo tokko qofaan kan hiikamu miti kan jedhan Seeneetar Rish shaakalli dirree siyaasaas harka biltsiginnaatiin dhuunfamu akeeke. Yaa'ii kanaan seeneetaroonni Ameerikaa biltsiginnoota Itoophiyaa bulchaa jiran jabeessanii qeeqaniitii jiru. Ministeera Haajaa Alaa USA'tiin bakka bu'aan barreessaa biiroo dhimma Afrikaa Rooberti Guudeek Itoophiyaa keessatti dirree siyaasaa cufachuu miidiyaalee irraa dhiibbaan gahuu gaazexeessitoonni ajjeefamuu hidhamuu fi biyya ari'amuu ilaalchisee rakkotu jira jechuun rakkoo Itoophiyaan keessummeessaa jirtu erga akeeke rakkoo kana furuuf marii hunda hirmaachisetu furmaata jedhe. Jalqaba qophii teenyaa irratti nageenyi Oromiyaa gaanfa Afrikaatiif murteessaa akkuma jedhe Seeneetar Rish nageenyi Itoophiyaa keessaa gaanfa Afrikaatiif yaaddoo guddaadha jedhe. Dhimmi nageenya Itoophiyaa hegeree Itoophiyaanotaa qofaaf osoo hin taane dantaa nageenyaa fi diinagdee USA'n gaanfa Afrikaa fi naannoo galaana diimaa keessaa qabduufis yaaddoodha jechuun kaahe. Kaayyoon jalqabaa Ameerikaa Itoophiyaa gara nageenyaatti deebisuu akka ta'es walgahicha yookaan yaa'ii seeneetaroota koree hariiroo alaa Ameerikaa irratti dubbateetii ture. Waa'ee galaana diimaa kanaan wal qabatee koreen hojii raawwachiiftuu biltsiginnaa walgahii dhimmoota yeroo irratti taa'een ibsa baaseen biyyoonni dhihaan kan nutti ka'aniif sababa galaana diimaatiif jechuun ibsa baasaniitii jiru. Biyyi humna waraana galaanaa irraa hin qabne biyyi buufata galaanaa tokko hin qabne akkamiin biyyoonni addunyaa sababa galaana diimaatiif natti qabsaa'aa jiran jedha. Erga koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam kufee booda Itoophiyaan eessan galaana diimaa dhaqqabdeen Itoophiyaan yoom biyya galaanaan daangeffamtu taateen gaafii caalu. Akka biltsiginnaan jettutti biyyoonni badhaadhaan galaana diimaa qabachuuf Itoophiyaa dadhabsiisaa jiru jedhu garuu Itoophiyaan galaana diimaan hin daangeffamtu. Komii warra biltsiginnaa dhiifne yaada kaadhimamaa warra dimokiraatotaa fi pirezidaantii 46ffaa Ameerikaa Joo Baayiden yoo ilaalu ibsa yeroo jalqabaa dhimma Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffachuun baasaniin waraanni madaa siyaasaa Itoophiyaa fayyisuu hin danda'u dhukaasa dhaabaa araara biyyoolessaa buusaa jechuun Itoophiyaaf yaamicha taasise. Garuu bulchaan biltsiginnaa Abiyyi Ahmad Alii kanas ammas waan awwaate hin fakkaatu. Qoqqobbiin Ameerikaan Itoophiyaa irra keette akkamiin Itoophiyaa miidhuu danda'a? Itoophiyaan waggattii Ameerikaa qofa irraa deeggarsa hangam argatti? Tarkaanfiin Ameerikaan dinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Tarkaanfiin Ameerikaa asumatti dhaabbatamoo itti fufa? Michoonni USA tarkaanfii wal fakkaataa ni fudhatu moo ni dhiisu? Gaafilee jedhaniif deebii barbaaduun dirqama. Itoophiyaan addunyaa irraa Afgaanistaanitti aantee deeggarsa alaa argachuudhaan lammaffaadha. Afrikaa irraa ammoo tokkoffaa irra jirti. Itoophiyaan waggattii Ameerikaa irraa deeggarsa doolaara biiliyoona 1 argatti. Bara 2019 qofa baankii addunyaa irraa deeggarsa biiliyoona 4.8 argatte. Kana jechuun gargaarsa biyyoonni Saharaa gadi argachuu qaban keessaa Itoophiyaan dhibbeentaa 9 argatte jechuudha. Hayyoonni dinagdee fi siyaasaa tarkaanfii Ameerikaa hordofuun yaada kennaniin kana booda hangafummaan Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti qabdu dhumachuu danda'a jechuun akeeku.
Itoophiyaatti namoonni miliyoona 8 waggaatti sagantaa gargaarsaa adda addaa kanneen akka seeftineetii fa'aa kan argatan yoo ta'u walumaa galatti Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona 20 erga waraanni Tigraay baname ammoo namoonni miliyoona 3 itti dabalamanii miliyoona 23 tti siqantu deeggarsa alaatiin jiraata. Itoophiyaan biyya ummata miliyoona 110 qabdu keessaa namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa alaa irratti hirkatu. Qoqqobbiin Ameerikaa ammoo sadarkaa odeeffannootiin dhiibbaa guddaa Itoophiyaarraan gaha jedhamee dubbatamaa jira. Qoqqobbiin Ameerikaa biyya akka Itoophiyaa liqaa alaa irratti hirkachuun jiraattu dhiibbaa guddaa dinagdee irratti taasisa. Qoqqobbichi jireenya duraanumaanuu qaala'ee sodaa uummatatti buusee qaalessee balaa biraa dhalaan yaaddoo ogeessota dinagdeeti. Itoophiyaan biyya hanqina liqaa fi sharafa alaa qabdu waan taateef qoqqobbii kana dandamachuu hin dandeettuun yaada ogeessota siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaati. Dhuguma mootummaan Itoophiyaa raafama siyaasaa Itoophiyaa raasaa jiruu fi mormii uummataa danda'ee qoqqobbii kanaaf furmaata laataan gaafii keessa nama galcha. Tarkaanfiin Ameerikaa ammoo karaa sadiin deeggarsa Itoophiyaan addunyaarraa sassaabachuu dandeettu oggura. Karaan jalqabaa mallaqa waggaa waggaan argattu hambisuudha. Lammaffaan ammoo dhaabbilee faayinaansii kanneen akka dhaabbata mallaqa addunyaa fi dhaabbata baankii addunyaa yookaan baankii addunyaa irraa deeggarsa argamu oggoruudha. Karaan sadaffaan michuuwwan Ameerikaa kanneen akka gamtaa Awurooppaa fa'aarraa gargaarsa Itoophiyaaf taasisan dhaabuudha jedhamee tilmaamama. Qoqqobbiin biraa osoo hin fudhatamin kan amma fudhatame kun Itoophiyaaf qormaata guddaadha. Bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti mo'amuun dippiloomaasii Itoophiyaa yaaddoo guddaa akka ta'e deeggarsi Ameerikaan Itoophiyaaf taasistu guddaan qooda Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti farra shororkeessummaa irratti qabduuf kan ooludha. Bakka san ammoo Sudaan gareen Abdallah Hamdok dhuunfataatii jira. Qondaala duraanii CIA fi dippiloomaatiin USA duraanii Kaameruun Habsan qoqqobbiin kun hariiroo biyyoota lamaanii gidduu boqonnaa haaraa fidee dabalataan jalqabbii tooftaa haaraa Ameerikaatiin Itoophiyaan jaarsummaa siyaasaa fi nagaa kabachiisuun naannawa tasgabbii hin qabne keessatti madda nageenyaa taatee turte amma garuu mataan isheetu tasgabbii dhabdee jirti. Kun ammoo USA'n to'atamuu qaba jechuun dubbate. Ta'us bulchitoonni Itoophiyaa qoqqobbiin fiizaa Ameerikaa na hin ilaallatu jechuun yeroo qoosan mul'atu. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa oggarri fiizaa Ameerikaa na hin ilaallatu ani mooyyalee dhaquuf fiizaa na hin barbaachisu jechuun dubbateetii ture. Kan nama ajaa'ibu kufaatii fi rakkoo biyyi sun keessa seente dhiisanii qoosuu isaaniitiin yookaan xiinxala yookaan kabajni hariiroo dippiloomaasii biyyoota alaatiif qaban isaan biraa dhabamu isaatiin. Kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo tebbanaatiin kan mul'ataa jirru rakkoo Itoophiyaan keessa jirtuu fi xiinxala Aleeks Diwaal miidiyaa warra qaxarootaa Aljaziiraa irratti waa'ee Itoophiyaa barreessee mul'ataa jirra. Ammas nu faana bu'aa. Gocha suukaneessaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuuf yeroon mootummoonni Afrikaa ejjennoo tokkoon dhaabbatan amma it is the time for to take a stance against Ethiopia's crimes jechuun yaamicha Profeesar Aleeks Diwaal Afrikaanotaaf taasiseen miidiyaan warra Qatar Aljaziiraan qabatee baheetii jira. Caamsaa 27 bara 2021 kan barreesse Aleeks Diwaal waggaa tokko dura yeroo Abiy Ahmadiif qondaalonni isaa Oromiyaa keessatti ibidda qabsiisanii mooraa siyaasaa Oromoo jeeqan dubbichi dhimma dorgommii aangoo osoo hin taane nagaa fi tasgabbii biyyattii irra darbee
haala guutummaa gaanfa Afrikaa kan jeequ ta'uun isaa himamaatee ture. Akkuma raagame kunoo siyaasaan Itoophiyaa jeeqame himannaan yakka duguuggaa sanyii dhala namaa fi yakka waraanaa Isaayyaas Afwerqii fi Abiyyi Ahmad irratti banamuuf waan dhiyaataa jiru fakkaata. Dhaabbileen akka USAID Fund jedhanitti dubartoonni 20,000 caalan dirqiin gudeeddamanii uummanni miiliyoona 2 caalu ammoo qeef qabeenya isaarraa buqqa'ee jira. Bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa, Benishaangul Gumuz, naannolee Kibbaa fi Amaaraa keessattis dhumaatiin ukkaamsaa fi buqqaatiin uummata nagaa jeequmsi siyaasaa Itoophiyaa biyyattii irra darbe gaanfa Afrikaa jeequmsa hamaa ta'eef saaxiluu danda'a sodaa jedhu uumee jira jedhu. Kana bu'uura taasifachuun uummanni addunyaa yaamicha araara biyyaalessaa yoo taasisan biyyoonni Afrikaa yakka gareen biltsiginnaa raawwataa jiru akka dhaabsaniif yaamicha taasisaatii jiru. Dhaabbatam faawundeeshinii nagaa addunyaatiif daayireektara olaanaa kan ta'anii fi xiinxalaa siyaasaa bal'aa Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa irratti kennuun kan beekaman Profeesar Alex Diwaal tibba kana barruu barreessaniin yeroon biyyoonni Afrikaa yakka Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuuf ejjennoo cimaa qabaachuu qaban amma jedhe. USA fi gamtaan Awurooppaa yaamicha waraana dhaabuuf deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuu taasisaniitii jiru. Garuu Finfinneen yaamicha taasifamaa jiru walabummaa biyyaa sarbam hin simadhu jedhaa jirti jedha Alex Diwaal barruu Al Jazeera irratti barreesseen waa'ee Washington DC fi Brussels Finfinnee godhaa jirtu yoo gabaasu. Profeesar Alex Diwaal xiinxala bal'aa miidiyaa warra qaaxarootaa Al Jazeera irratti barreessaniin mootummaan biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamu fedhii garee tokko galmaan ga'uuf jecha qabata yookaan baanaarii birmaddummaa biyyaa jedhuun dhumaatii uummata nagaa lallabaa jira jechuun qeeqee jira. Itoophiyaan duudhaa fi aadaa siyaasaa Afrikaanotaa marii nageenyaa fi jaarsummaan dubbii furuu cinatti dhiisuudhaan gochoota nagaa fi tasgabbii naannichaa jeeqan irratti bobbaatee jirti kan jedhe hayyoon siyaasaa Alex Diwaal biyyoonni Afrikaa sagalee tokkoon adeemsa kana mormuu qabu jechuun yaamicha taasise. Waamicha araara biyyaalessaa hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman tokkummaan biyyaa fi mariin siyaasaa hunda hirmaachise humnoota siyaasaa gidduutti akka taasifamu yaamicha Ameerikaaf gamtaan Awurooppaa dabalatee mootummoonni fi dhaabbileen idil addunyaa taasisaa jiran gara dabarsuuf tooftaan Abiyyi Ahmad fayyadamaa jiru hedduu qaanessaa ta'uu saaxilee jira. Alex Diwaal gocha suukaneessaa Tigraayiif guutuu biyyattii keessatti raawwatamaa jiru kana dhoksuu fi haguuguuf gareen mootummaa biltsiginnaa dhimma giddugalummaa fi maqaa birmaddummaa biyyaatiin daldaaluu barbaada kan jedhu xiinxalli Profeesar Alex Diwaal birmaddummaa biyyaa jechuun uummata ofii balaa kamiyyuu irraa ittisuu fi gaafatama qabaachuullee akka dabalatu waan beekan hin fakkaatu jedha. Alex Diwaal sababaa fi gaaddidduu birmaddummaa biyyaa jedhuun Itoophiyaan duudhaa aadaa mariif qajeelfamoota jaarmiyaalee gurguddaa cabsitee jirtu jechuun gochaan kan ibsu yoo ta'u maqaa birmaddummaa biyyaatiin uummata isaanii fixuun mootummaa Itoophiyaatiif haaraa miti jedhe. Baroota 1970mootaa fi 1980moota keessas abbootiin irree Afrikaa keessatti maqaa fi baanaarii birmaddummaa biyyaa jedhu kanaan lammiilee isaanii irratti ajjecha suukaneessaa jumlaan raawwachuu isaanii yaadachiisanii har'a sanumatu raawwataa jira jechuun Al Jazeera irratti barreessanii. Sirna bulchiinsa abbootii irree jalatti darraa fi gaaga'amni lammiilee baay'ataa waan dhufeef hiikaan birmaddummaa biyyaa jedhuun seera idil addunyaa keessatti bara 2001 eegalee geeddaramaa dhufe. Ka'umsi yaadrimee jijjiirama hiikaa birmaddummaa biyyaa kun gidiraa fi gadaddoo mootummoonni abbootii irreetaan lammiilee isaanii irratti raawwatan hammaachaa waan dhufeef birmaddummaan biyyaa gaafatama mootummaan sun nagaa lammiilee biyyattiif taasisu akka dabalatutti tumame. Mootummaan tokko gaafa uummata isaa ajjeesuu eegaluun dhimmi birmaddummaa biyyaas walumaan diigamee jira jechuu waan ta'eef nagaa lammiilee biyyattii eeguun qaama biraa harkatti kufe jechuudha. Kanaaf birmaddummaa biyyaa jechuun birmaddummaa ummatoota biyyaa sana keessa jiraatan jechuu ta'uu nutti agarsiisa. Tumaan haaraan dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2001
tumame kunim kanaaf lammiilee nagaa biyya tokko keessa jiraatan teeksuun dirqama mootummaa biyya tokko bulchaa jiruutiin yaada jedhu of keessaa qaba. Karaa biraatiin akka tumaa seeraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2001tti birmadummaan kophaa isaa kan abbootiin irree akka barbaadanitti hiikkatanii hojiirra oolchan osoo hin taane itti gaafatamummaa wajjin hojiirra oola jechuudha. Yeroo nagaan lammiilee biyya tokko keessatti balarra bu'ee fi mootummaan biyyattii bulchaa jiru ummata kana baraaruu hin dandeenye hawaasni idil addunyaa ummata kana baraaruuf dirqama qaba jechuudha. Kunis gaafatama lubbuu ummataa baraaruu yookaan responsibility to protect jedhama. Kana jechuun qaama mootummaa yookaan kan biraatiin yeroo nageenya ummata balaa irra bu'ee fi gochoonni akka yakka waraanaa, duguggaa sanyii dhala namaa yookaan jenosaayidii fi yakki namoomaa mootummaa biyya tokkoon ummata irratti raawwatu addunyaan dhaabbattee ilaaluu hin qabdu jechuudha. Gara xiinxala Profeesar Alex Diwaalitti yeroo deebinu dhugaan kanuma argina. Ta'us haga ammaatti mootummaan biyya alaa birmadummaa Itoophiyaa irratti gaafii kaase hin jiru. Qoqqobbiin dinagdee fi viizaa Ameerikaan aangoota Itoophiyaa fi Eertiraa irratti buustes akka dabballoonni sirna bilisiginnaa lallabaa jiran dhimma birmadummaa biyyoota lamaanii dhiibuu wajjin hariiroo tokkollee hin qabu. Ameerikaan kan jette daa'immanii fi haadholii gudeeduun yakkaam ajjecha suukaneessaa fi addabaabayitti uummata nagaara shanuun yakka waraanaatiin kun ammoo biyya keessan diiga waan ta'eef kan hidhame hiikaa marii siyaasaa taasisaam weelluu filannoo sobaatiin biyya diigame malee kan ijaarame addunyaarra hin jiru. Kana hin gootan taanaan gara Ameerikaa hin dhufinam mallaqa kiyyas gargaarsaaf hin kennu jette. Jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa irraa Ameerikaas ta'e biyyoonni Awurooppaa miidhaa malee faayidaa akka hin arganne irra deddeebiin mirkaneessaati turte biyyoonni lixaa jechuudha. Kanaafuu tarkaanfii Ameerikaan fudhataa jirtu kanaan dura kan fayyadamu uummata biyyattii keessa jiraatudha. Xiinxalli Alex Diwaal kunis kanuma irraa ka'ee mootummoonni Afrikaa haala suukaneessaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabuuf ejjennoo fi tarkaanfiin Afrikaanonni fudhachuu qaban amma jedhem. Dhumarrattis lolli Tigraay keessatti adeemamaa jiru lola waliinii naannicha unkureem nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa balaa guddaa keessa buusuu danda'u waan ta'eef biyyoonni Afrikaa tumaawwan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif gamtaa Afrikaatiin raggaasifan bu'uura godhachuun Itoophiyaa irratti ejjennoo cimaa qabaachuu qabu jechuudhaan barruu isaa goolabeem. Nutis goolamnee jirraam. Ansiraay Sabaato'em gama ogummaa kaameraa fi suur sagaatiin Abdii Jamaaltuu nafaana tureem. Torbaan qophii biraatiin